hujiyyuu irraa buusuu danda'a jedhani ragatti barbaadatanii ogeeyyoota seeratti qixeessanii waan inni balleessi jedhanillee biyyatti muutu jiran. Koreen murtii mana maree Ameerikaa kalee waan Tiraampiin himatan fuula hedduu irratti baasan uummata gad baasan. Ogeeyyoota seeraatii fi ogeeyyotu seeraaf heera Ameerikaallee raga dhiyaateef waan barreeffamaan gad baa ilaalanii tunin waan pirezidaantiin seera jallisee faayidaa keessa argachuuf jedheetiin seera jallisee koongireesii Ameerikaatti akkana jedhaniitiin himan. Afyaa'in mana maree Ameerikaa Naansi Peloosi immoo akka itti gaafatamaan koree seera mana maree Ameerikaa paartii Demokiraati dubbii pirezidaantii kanaan himatan durumatti hin deemu gaafatte. Paartiin Tiraamp ammoo Rippaabilikaanota jechuun tunin waan dhugan qabneen pirezidaantii himachuu jiranii jechuun dubbatan. Pirezidaantota Ameerikaa keessa hagammaatti pirezidaantii 17 Andrew Johnsonii fi pirezidaantii 42 Bill Clintonitti akka kanaan himataman taatullee senetiin Ameerikaa waan jaraan himatan kunin waan hojiirra nama buusaa mitii jedhaniitiin irratti didan. Dubbii pirezidaantii Tiraamp illee hojiirraa buusuuf dhibaachuunis ragaa jiruu fi akka irratti waliigalan irratti taate. Ameerikaan ganna dhuuf keessa namni si bulchu filatte laakum guyyaan dhiyaachaa deemuun warri wal dorgomulleen wal jala bu'aa dhufa. Amma afuritti wal tafe warri keessaa hafuu jirulleen hedduu 20 jala qabee afuritti wal tafe. Agamma kanatti seneetari Kaalifoorniyaa Kaamalaa Haaris illeen kalee horii dhabneetiin horii dorgomnuu dhabnee jette keessa baate. Jarii Demokiraatota afran wal tafan keessa ittaana pirezidaantii Ameerikaa kaduri Joo Baayiden dur jira. Amma Joo Baayiden Maayikil Bloombergii fi Bernie Sanders fi Elizabeth Warren faatti wal tafe. Faransaay Paaris harda cufaa oolte nama hedduutti hojii irraa ol hojjettootii akka seeriin qajeeluu jedhaniitiin gaafachuu jiran. Seerii pirezidaantiin isaanii baase Emmanuel Macron baase namni yooyyuu bar hojii fixate yookaan ammoo yooyyuu bomeetiin hojii lakkise saatii dheertuu hojjechuu maleetiin faayidaa argachuuf saatii dheertuu hojjechuu malee jedhanii akka kanaan barsiisota hojjettoota mootummaa hedduutti hojjettoota geejjibaa fi nam hedduutu akkanaan hojii irraa oole. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Warri federaalistii hora Maqalee irra oole fooremii humna federaalistii jedhaniitiin wal jaaruuf wal dhaqe. Seeraaf heera mootummaatii fi mootummaa federaalaa badi dhoowwuuf jedhaniitiin karoora baafatanii kan biratti walii galanillee. Jaarrolee lafaa abbootii siyaasaatii fi nama hedduutti hora kanatti walitti dhufe jedha Mulgeetaa Asbaa oduu Maqalee nu ergen. Jubeen nuti. Heeraaf sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu oolchuu mata duree jedhuun dheengadda muddee 3 hanga 4 bara 2019tti magaalaa Maqaleetti gumii geggeessamaa ture irratti kanneen hirmaatan ibsi ejjennoo baasan Ihaadeeg sirna federaalizimii bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabuun biyyi inni geggeessuuf adaraa fuudheef aangoon siyaasaatti kenname daandiirraa maqee biyyattiin gara diigamuutti deemaa jirti jedha. Koree wixineessuu kan hirmaattonni hundeessaniif xumura gumii isaanii irratti qabxii 5 kan of keessaa qabu ibsi ejjennoo dubbisaan dhageessisame Itoophiyaa keessa amma ka jiru jedhan rakkooleen akka hiikamaniif ni hojjenna furmaataafis waliin taane qabsoofnaa jedha. ጸረ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም እና አህዳዊ ኃይሎች ባለ በሌለ አቅማቸው humnoonni farra sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu humna qaban maraan heera keenyaaf sirna federaalizimii keenyaa irratti haleellaa banan dura dhaabbachuu kan nu dandeessisu foorumii humnoota federaalistii uumuudhaan gara fuula duraatti kallattii fooramichi kaa'uun ijaarsa cimaa gad dhaabuudhaan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa martinuu uummata kakaasanii sirna federaalizimii oolchuudhaaf waltaanee qabsaa'uuf murteessinee jirraa jedha ibsisuun. Filannoon bara 2012 yeroo qabameefitti geggeessamuun akka irra jiraatu hirmaattonni yaadachiisanii humni kana cabsuun aangoo qabachuu barbaadu fudhataman qabu jedha ibsichi. Barreeffama isaanii Ameerikaarraa Skaayipiidhaan kan dhiyeessan xiinxalaan siyaasaa Profeesar Isqeel Gabbisaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni akka dhufu uummanni qabsaa'usaaf kan inni barbaadu jijjiiramichi deemokiraasii babal'isuuf fayyadama lammiiwwanii guddisuu akka ta'e dubbatan. Sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu oolchuufillee karaa nagaan qabsoo guddaa gochuun barbaachisaadha jedhaniiru. Waltajjii sanarratti namoonni siyaasaa, jaarsoliin biyyaa, hoogganoonni amantii, hayyoonniif abbootiin gadaa akkasumas hoogganoonni sochii dargaggootaa 700 ol ta'an hirmaataniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan yeroo mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin mari'atanii adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan akka biyyatti galuuf adda bilisummaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa turan. Finfinnee keessatti ji'oota muraasaan dura to'atamanii himanni irratti banamee mana murtiitti beellamaan deddeebi'aa akka jiran abukaatoon isaanii dubbataniiru. Namoonni 20 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee galmee kiisii qixxumaa jalatti jiran baalangaa federaalaatiin himanni irratti banameeraa jedhame. Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi Oromiyaati.
namoota 20 kan galmee kiisii qixxumaarra jiraniif abukaatoodha. Yakka namoonni kunneen ittiin himataman maal fa'aadha waan jedhu ibsaniiru. Yeroo adda addaa namoota qabamanidha. Gariin poolisoota fa'aa wajjiniin shakkamanii qabanii poolisoonni biraa gadhiifaman jiru. Gariin immoo hojjetaa mootummaa, gariin immoo lagaa miseensa waraanaa maal miseensa dhaabaa abaa'oo kaashanee kan jedhanii himatanii qorannaa jala turanii amma immoo himanni yeroo darbe ganna keessatti baname himanni dileen mana murtii olaanaa federaalaa isaan haa jirutti itti baname jechuudha. Yakki isaan himataman dhaaba shanee jedhu wajjiniin ta'anii gariin hoggansa gariin immoo miseensa ta'anii qabeenya akka saamamu godhanii yookaan saamanii namni akka lubbuun namaa akka darbu godhanii isa kaan nama butanii keessumaa dakkuu jirutti Wallaggaa Arfan irratti Gujii Boorana irratti gareedhaan gurmaa'anii miseensaa fi hoggansa ta'anii kana irratti raawwachaa turanii ka jedhuun himataman soror keessaa isa jedhu. Himatamtoonni kunneen murtii malee beellamaan ji'oota 7 fi 9 ol manadhaa keessa taa'anii dhimma isaanii hordofaa jiru kan jedhan Dr. Tokkummaan dhimmoonni himatamtoota kanaa kuffisuu danda'u waliigalteedhaan jira mootummaa waliin kanaan falamaa jirra mana murtiitti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Murtii sadarkaa duraa qabxii 3 gurguddaa qabu dhiyeessinee kanneen keessaa tokkoffaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaanii gaafa amajjii 16 abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi koree teeknikaa dhaabbatanii yakki amajjii 16 dura raawwatame yoo jiraate miseensi abaa'oo kan ittiin gaafatamne ta'uu mootummaan isaa mijeessee biyyatti gashuu akka ta'u kanaafis koreen teeknikaa dhaabatee hoomaa waraanaa adda bilisummaa Oromoos kan garee jira isaanillee yakkaan hin gaafatamne. Yakki illee jiraate jarreen kunis immoo sana asitti waan raawwatanii qabanii himanna abbaa alangaa sana bira yakka raawwatame jedhe malee sanaaf waan raawwatame jedhe kan hin qabne waan ta'eef manni kun kufaa ta'uu qabaa irraa ka'uu qabaa ka jedhuun mormii tokko dhiyeessine jechuudha. Taansuudhaan immoo himanni dhiyaate kun ifa mitii tokkoon namaa maal akka raawwate maal akka godhe ifaan adda bahee lafan ta'ee iddoo tokkotti namaan galuu ka jedhu dhiyeessine. Ka sadaffaa immoo himanni nama tokko irratti abaluun kana raawwate jedhee ka dhiyeessee fi walitti gadhee immoo yeroo fidu akka gudunfaa godhee kaa'u immoo waan himata tokko jalatti hin raawwatamne fakkeenyaaf qarshii namaa badee jedhu jira. Qarshii nama kanarra miidhaan ga'ee jira. Garuu dhumarratti immoo ida'amni isaa kan hin fidne miliyoona 70 miidhaan ga'ee jira. Lubbuun namaa kan tokko jala hin jirre dhumarratti lubbuun nama kanaa badee jedhee lubbuun namaa 40 badee jedhee dhiyeesse. Eenyuun raawwatee himatamaa 1ffaa 20ffaa 5ffaa 6ffaa ta'uu wanti ibsamee hin jiru mata keessatti akka gudunfaatti taa'eera. Kun immoo eenyutu raawwatee eenyutu ofirraa ittisuu qaba ka jedhu mirkaneessuunis ta'ee ofirraa ittisuun nama rakkisa waan ta'eef kunis sirrii miti nurraa ka'uu qaba ka jedhuun mormii sadan kana gurguddoo dhiyeessine kanneen tokko nu jira garuu inni gurguddaan isaan kana. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha har'a ooleen dhimma Koloneel Gammachuu irratti abbaan alangaa himata fooyyessee beellama itti aanutti akka dhiyaatuuf ajaja dabarseeraa jiran Dr. Tokkummaan. Abbaan alangaa akkatti deebiitti kennu godhee abbaan alangaas mormii nuti dhiyeessine kana mormee dhiyeessee jechuudha. Ta'u malee har'a dhaddachaa irratti kan dhiyaannee fi jala murtii kanarratti waan nuti kaafne waan abbaan alangaa kaasee madaalamee ilaalamee maal jedhamuu qabaa ija abbaa seeraatiin kan jedhuuf dhiyaanne. Ittis har'a ganama 5:00tti dhaddachatti dhiyaannee mormii gama araaraan meeraa yookaan immoo dhiifamni godhameera jedhu sana labsii dhiifamaa yeroo adda bilisummaa yookaan paartileen siyaasaa warra shoror keessaa jedhamu irraa ka'ee as galan isa sanaa booddeedha yakki kun kan raawwate jedhee abbaa alangaa himata waan dhiyeessee fi kufaa gooneerraa ka jedhu kaase jennaan lakki nuni ka jenne labsii dhiifamaa sana bu'uura godhanne miti nuti labsii dhiifamaa asittuu amajjii 16 abbootiin gadaa kan itti hirmaatan qondaaltonni mootummaa kan itti dhiyaatan jilli karaa abaa'oo dhiyaate araarri bu'eera. Kanaan dura yakka sanaan dura raawwatameef eenyu ittiin gaafatamu hamma nagaan galeetti jedhameera. Jarreen kun yeroo sana to'annoo jala jiru. Kanaasitti wanni isaan raawwatan hin jiru. Kanaaf manni murtiillee sirriitti nu ilaalle. Manni murtii waa'ee labsii dhiifamaa ilaale. Labsii dhiifamaa nuti hin kaasne hin iyyanneefi ka jedhu kaasne irratti yoo barbaadan olii gadhaabamee tokkotti bannee jedhanii waan manni murtii jedhu hamma olii gatti dhiibsisuutti dhuma amantaa fudhattaa waan gootuun qabdu akka ogeessaatti jechuudha. Dogoggorallee yoo ta'e amma gaafa olii gatti dhiibsuutti ni fudhattaa garuu manni murtii akkasitti deebiinuu kennisa kanarratti jechuudha. Isa lammaffaa iftoomina hin qabu jedhu kan himatamaa tokko jalatti ibsamne ida'amaan immoo galgalaatti fidame akka gudunfaatti qarshii miliyoona 72 kanaa du'e inni jedhu miti isa abbaan alangaa deebisee sirreessee haa fiduu ka jedhuun jala murtiin kennamee jala murtii himata abbaa alangaa fooyyee dhufu eeguudhaaf gaafa muddee 21tti beellamame jechuudha. Namoota galmee tokko irratti yakka shororkeessummaa fi saamichaan himataman kana keessaa himatamtoonni 3 poolisii mootummaa, ogeeyyota fayyaa fi hojjettoonni mootummaa akkasumas dargaggoota dabalatee miseensonni adda bilisummaa Oromoo akka jiran abukaatoo isaanii irraa odeeffadheera.
namoonni hidhamanis godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraarraa akka ta'es dubbataniiru Dr. Tokkummaan. Tole marii ammaa kanarratti illee fakkeenyaa fi PP'n Addawaawii irra wayya kan jedhu gama Dr. Biraanuutii ka'a. PP'n Addawaawii irrayyuu baay'ee hammaate kan jedhu immoo gama obbo Girmaatii ka'a. Asumatti illee yoo ilaalle ilaalcha fiinxaa lama qabatetu jira. Ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira. Akkasumatti ammoo hooggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateetiniin jira. Walumaa gala adeemsa kanaan garamitti deema maaltu isinitti mul'ata? Obbo Girmaa Guutamaarraa haa eegalu. Ani wanni alammii irratti barbaadu maali? EPRDF kanayyuu rakkoolee kana hiikuudhaaf dhabamsiisuun ni barbaachisaa. Achuma keessatti iyyuu rakkoolee lamaan amma Dr. Biraanuulleen kaase kana hiikuun osoo danda'amu maaliif paartii haaraa ijaaruu waan seeraa jira. Rakkoon seeraa hedduutu irra ka'aa jira waan kana adeemsisaa jiru. Isin akkanaa kana fudhachuun riskii akkanaa ta'u fudhachuun ni barbaachisaa waan jedhu malee rakkoolee EPRDF keessa wayyaaneen ofii ijaarsisuun agoobarri sun diigamuun isaa diigameetini hunda caasaa keessa qabatu rakkoo riskii jiran hiiku akka ta'u godhuun sirru karaa sanii diiguu yaada jedhu nan fudhata. Kanarra darbamee jira amma dubbiin amma PP kun is beyond that rakkoo achi kee jiru hiikuutiin. Dhimma paartii haaraa centralized ta'e more centralized. Yaada amma Girmaan kaase kanarratti aniif Girmaan garaagarummaa hin qabu. Addawaayee keessa rakkoo guddootu jira saniifuu caaseffamni Addawaayee sun bifa tokkoon jijjiiramee waan koo xiqqaate waan kana lamaan sirreessuu qabaadha. Waan biraa baay'eetti dabaluun hin danda'amu. Garuu kana booda akkam ta'uu qabaa ka jedhu san irratti qaama fakkeenyaaf maqaansaa akkana ta'uu qabaa ka jedhu irratti aan akka nam tokkotti murtoo kennuun barbaadu maaliif miseensa miti waan kana siin hojjetu. Garuu jarri immoo tokkoffaa addarraa gara paartiitti dhufuu wayyaa waan jedhu baay'ee waan deemaa ture san fudhatanitti. Paartiilee saboota bakka bu'anii gara diigutti deemanii kan maaliif godhan kan jedhu ayitiin akka nam tokkotti san deebisuun barbaadu. Garuu wantoonni bu'uuraa dura kaase Addawaayee keessatti rakkoo qabatan yoo jijjiiran garuu ana already amma tokko fuulduratti deeman jedhee waan hin amaneefanii akka yaada gaariitti jalqabnu san immoo jiramuu wanni qabu baay'eetu jira. Anis akka nama dhuunfattu oduun irraa kun akkana ta'uu qabu wanni jedhu baay'eetu jira. Already waan guguddoo san improve godhan isaan keessatti hafan kan ammoo waan isaan fuulduratti improve hin jiru. Jijjiiramni jalqabe gaariidha garuu waan hafuun jira jedhee amana. Yaadni dhiyoo tana obbo Lammaa Magarsaatiin ibsame kanaan dura keessa haa dubbatamuu malee sadarkaa kanatti garaagarummaan hoggansa dhaabaa gidduu jira namni se'ee gadi baasee ifatti mul'ateetiniin hin beeku. Amma walumaa galatti maaltu ta'uudhaa deema sadarkaa kanatti wanti gabbahee mul'ate kun. Garaagarummaa yaadaa kun maali? Prime Minister Abiy Ahmed gaaffiilee Oromoon amata 50 darban sana keessa gaafachaa ture deebi'anii jiranii jedhee amananii. Sirriinsalli gaaffiin Oromoo amma deebi'ee jira. Kanaaf gaaffii barootan 50 keessa gaafachaa ture kan dhiibii waan dhibii yaaduu qabnaa jira. Yaadni isa kana. Lammaan ammoo gaaffileen deebi'anii jira. Ammallee deebi'uuf malu jira. Kanaaf waan irra qabsoofnu kan ittuma fuufneetiin gaaffilee deebi'uu qaban kan deebisuu qabna jedhu qaba. Kun kiliirlii mul'ata jennoo garaagarummaa. So kun yaada garaagarummaa yaadatti akkuma jallee jedhee nagayaan uummatni kan furtaasan jedhu dimokiraatiin turan nageenyi eegameetiin kanarra disaayid godhu karaa lamaan iyyuu walitti dubbatanii dhaqanii haala mijeessuu qabu. Yoo danda'a akkuma middle ground qabatanii yoo hin dandeenye gaaffii ofii qabatanii uummata isaan deeggaru qabatanii itti fufuun ni danda'ama. Walumaa galatti adeemsa deemokiraasii garaagarummaa yaadda kun akkasuma waan nama yaachisuu miti guddina dagaagina deemokiraasii gaariidha jedhee namana akkasiin ilaalaa dhumarratti galatoma jechuudha. Tole Dr. Biraanuu. Garuu waan amma Girmaan jedhe san hubattanii I think daayikootomiin akkasii kun odoo jiraate illee odoo bal'isuu baanne yaada jedhu qaba. Maaliif nama fakkeenyaaf akka nam tokkotti Girmaan akkasitti hubatuu danda'a. Ani jarri lamaanuu gaafiin Oromoo akka hin deebinetti amanan jedhee isaan lamaannis wayyaaneen waggaa 27 mirga isinii kennine jettu sunillee Oromoo akka hin deebineen hin aman. Yaada kiyyatti kan Girmaa. Prime Minister gaafiin Oromoo hin deebine jedhee amana. Mallatti hin deebisnu kamturra gaafii Oromoo deebisuudhaan tola. Amma fakkeenyaaf caaseffama Addawaayee yoo fudhanne caaseffama duraasan immoo caaseffama ammaa kanatu gaafii Oromoo deebisuudhaan tola wanni jedhu yeroo kan waanis dhaga'eera personally.
Kanaafuu gaafiin Oromoo hin deebine irratti garaagartummaan obbo Lammaa fi muummicha ministeeraa gidduu jiru ammas bal'aanatti hin fakkaatu. Akkamitti deebisna mala kamtu deebisuudhaan tola waan jedhu irratti garaagartummaan jira jedhamee amanu sun immoo jiraachuun isaa akka mala sana caaseffama isaa tokkoon akka filachuutiin gargaara waan ta'eef. Wanni biraa kanan itti dabaluu barbaade yookiin lafa qabsiisuu barbaade wanni amma deemaa jiru kun baay'ee wal xaxaadha. Akkanuma waanuma obbo Lammaa fi muummicha ministeeraa gidduutti faa deemu godhanii gadi buusuun sirriin waan wal xaxaadha. Fedhii adda addaatu jira. San hunda uummanni Oromoo ilaalcha keessa galchee fedhii kiyya kamtu galmaan naa gaya. Ka jedhu sadii irratti fuulleffachuu qaba. Tariiti wanti irra darbamuu hin qabu jettan qabxiin kaastan kan biraa kan sadarkaa goolabaatti laallu yoo jiraate carraadhumaa obbo Girmaadhaa kennee Dr. Biraanuutti deebi'a. Adeemsisaa nagaa qabeessa piisuun haga ta'etti geemiin rule of the game democracy haga ta'etti karaa obbo Lammaa Magarsaa fa'aa jedhanillee karaa Prime Minister Abiy jedhullee optionii politikaa jechuudha. Okay. Kanaafuu walitti dubbachuun akka wanni dubbiin nammaan godhuun barbaachisaadha. Isaan waliin mari'atanii waan siyaasaa waan ta'eef karaadhuma siyaasaatiin akka deemu godhu uummatni immoo kan isa na baasu jedhu keessaa fidata rakkoon hin jiru. Yoo middle ground dhufanii walitti araaramuu danda'an gaariidha. Yoo hin dandeenye illee rakkoo qabu ana. Gama Dr. Biraanutti haa dhufu. Karaa lama laalla. Karaa tokko gaariidha. Yaadan namni walitti bu'uun yaada akka burqisiisan yaadni mo'ataan akka fuulduratti bahuuf carraa bana waan ta'eef akka opportunitiitti yookiin immoo akka carratti ilaaluun barbaachisaadha. Namni kennaa namni hoggaa walitti bu'ee namni walitti bu'ee fi yaadni walitti bu'ee waan gargari. Kan walitti bu'ee hooggantoota san miti yaada isaanii isaan waa hubatan. Immoo gaafii Oromoo asiin deebisuurra moo asiin deebisuu wayya waan jedhu irratti yoo ta'e fedhii uummata Oromoo giddugala godhateeti waan ta'eef gaafa isaan gadi ba'anii of ibsan gaafa yaadni isaanii gadi ba'ee uummatatti ifaan mul'ate uummannis madaalee lakki kanarra kanatu wayya jedhee kan wayyu isa fuulduratti baasee kan immoo hani wayyine jedhamu kan irra xiqqoo duubattaaf immoo akka turu godha jechuudha. Kanaafuu carraa gaariidha. Sirna dimokiraasii asumaan eksersaayizii godha. Garuu walitti bu'iinsi kun gara dhuunfatti yoo deeme garee ijaarratanii gara walirra duulutti yoo deeme kana duras waan akkanaa qabsoo Oromoo kan cabsaa ture waan ta'eef waan kun gaarii miti. Kanaafuu hooggantoonni kun waan kanarraa dhaabbatanii yaada qaban akka yaadatti dhiyeessanii akka uummanni bitu akka uummanni baru akka uummanni karaa sirriirra deemu godhu irratti yoo fuulleffatan carraa gaarii nu uumuu danda'a. Qaamni adda addaa paartii keessa jiranii mormitoota warri ta'anii waan dhufu kana hubachiisuudhaan hojjetuu danda'a. Maaliif jijjiiramni kun akka fuulduratti hin deemne warri barbaadan waan kanarratti olola godhuudhaan paartii keessa ta'uu danda'a. Warri sodaarraa qaban yoo waan kun jijjiirame bakka kaleessa turre sanirraa kaasaa rakkoon irratti uumaa waan qabnu nu dhabsiisa warri jedhan kanarratti waan adda addaa oofanii akka waan hangaa'onni walitti bu'an walitti araaramuu hin dandeenye fakkeessanii uummatatti dhiyeessuudha. Uummanni akka jijjiirama kana fuuldura dhaabbatus godhuu ni danda'u waan ta'eef uummanni keenyas dammaquu qaba. Hangaa'onnis immoo yaada isaanii bifa tasgabbii qabuun walitti dhiyeessanii wal mormanii yaadni mo'ataan akka fuulduratti bahu godhuu irratti hojjechuu qaban jedha.